Kan maccaatti miidhagasiisu boqonnaa lallaatuuf na tuttuqa halkan guyyaa hin qabu na raffisu. Ashama harka fuuni hordoftoota fi kabajamtoota jaallattoota keenya baga nagaan dhuftan jenne mana fortuutu har'a keessummaa mana fortuutu itti dhufeera. Nagaa waaqayyoo hunda keessaniif haa baay'atu. Akkuma obboloota koo warra kaanii gammachuu koo ibsachuu dhufe. Gammachuun fortuu gammachuu keenya, gammachuun obboloota kootii biraa gammachuu kooti. Maaliif waa bahii hedduu itti adda barsaniitidha kan gammachuu arganii. Namni kamuu chaalenjii hedduu dabarseetidha kan gammachuutti dhufu. Haadha koo fortuu baga gammaddisiin jedhe. Warri jaalattanii ol fortuu jaalattanii jabeessitanii cimina isheedhaaf taatanii bukkee ishee dhaabbattanii bakka kanaan geessan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Maqaa keessan tokko lamaan jedhee dha'uu hin danda'u. Hundi keessanuu warri fortuun bakka kana akka isheen geessu gochuu barbaada. Gochuudhaaf dandeessanii fi ishee bukkee dhaabbattan hundi keessanuu galata guddaa qabdu. Akkasuma fortuun immoo fakkeenya keenya taatee gahee bakka nuti jiru walgahii keenya keessaa baateeti fortuun kana irraa nuuf fakkeenya ta'aa jirtu. Warri jalatti haftanis warri jalaa ol ba'aa jirtan akka fortuu kan akka kooti fakkeenyaaf fuuldura keenya kan jiru jabina fortuu ilaalle akkuma fortuun bakka sana geesse bakka kaayyoo geesse nutis immoo bakka sana hin geenye jennee abdannee fortuu fakkeenya fudhannee cimnee hojjechuu qabna namni kamuu jechaadha. Na gammachuun fortuu gammachuu kooti dhugaa hundi keenya yoo akkuma ibsanne gammachuu keenya hundi keenya baanee ibsanneerra otoo jiruu fi jireenyi nu daangessee mana biyya ormaarraa yookaan mana ormaa keessa hin jirru ta'e hundumti keenya otoo bakka tokkotti sassaabamnee gammachuu kana waliin qoodannee baay'ee nutti tola. Garuu jireenyadha homaa miti. Ammas immoo bakkuma jirrutti oluma jirru keessaa gammachuu keenya si ibsu jaalanna fortuu koo baga gammaddisiin jedharra deebi'ee namni kamuu firii isaa bira ga'uudhaaf har'a ka'ee daa'imni tokko har'a dhalattee har'a hin deemtu. Kanaafuu fortuunis haala salphaatii miti bakka kana kan isheen geesse wanta hedduudha kan isheen duuba irratti dabarsitee bakka kana geesse. Kanaafuu fortuu koo ati fakkeenya nu ta'uu dandeessa. Fakkeenya si fudhanneetidha kan cimnee si ilaallee jabaannee bakka ati geesse kana ga'uu dandeenyu. Kan biraa kan hin jechuu barbaadu namni hundi keessan namni daawwattoota fortuu kan taatan ga'ee fortuun gudunii fortuun keessa jirtu kan gunii fortuun keessa jirtu keessa kan jirtan hundi keessan sin galateeffachuun barbaada. Waaqayyo bakka dira keessan haa deebisu. Namni dira namaa deebisuu hin danda'u waaqayyoodha. Na waaqayyo haa galatoomu waan hundaafuu fortuu koo kanaan booda wanta guddaa wanta baay'ee bareedaa ta'e dhalootaaf akka dabarsitu dhalootaaf akka qooddu sirraa abdii guddaa qabna. Akkuma amma wal jabeessinee wal finnee tirsinee iddoo kanaa wal geenye hundumti keenya kanaan boodas namni hundi si faana akka jirus asumaan si ibsuun barbaada. Akkuma wanta tokko fakkeenyaaf otuma hojjannu namni nama taanee wanta iddoo yaraan jirutti iddoo gaariin jirutti wal deeggaruun dirqama keenyadha. Akkasuma fortuu koo iddoo wanta bareeda nu hojjattee nu qooddee nu agarsiistetti si deeggarra. Iddoo immoo wanta tarii hin taane tokko argineerra wanta ta'e yookaan wanta viidiyoo sana keessatti ilaalcha hin taane qabaateera yoo ta'e immoo akkasuma si bukkee dhaabbannee fortuu iddoon kun sirrii miti iddoo kana sirreeffadhu siin jenna hundumti keenya hin jennas immoo akkuma ammaa kana hundumti keenya iddoo yaaraa hojjanneetti lakki akkas miti waliin jennee akkuma wal gorsaa godaa kaanii wal finnee dhufne ammas immoo akkasuma akka walirraa baranuu abdii guddaa qabna. Kanaan booda dhaloonni hundi wanta baay'ee guddaa ta'e sirraa eega. Fortuu gara tokko irratti hin naaceetee dabartu toora tokkorraa toora tokkotti siqnu kan heega waan tokkorraa heegnu wanta cimaatu nu eeggata. Akkasumas immoo innuma cimaa deemnu immoo wanta cimaatti siqaa deemnu namnis namoonni nu ilaalanis baay'achaa deemu. Hordoftoota hedduu horachuu dandeenya. Maatiis hedduu horachuu dandeenya. Akkuma ammaa kanatti waaqayyo iddoo hundatti nu gargaare akka godaa kaasee asiin nu ga'e ammas nu faana haa ta'uun siniin jedha. Hundumti keenya iyyuu galatooma walaa jabeessinu dhaamsa kooti walaa jabeessinu walaa gargaaru
godaa wal kaasnee walaafinnu warri baane warra isa hamma haaraa dhufan tuffachuu dhiisnee lakki iddoo kanatti akkasita jennee iddoo isaan hin barreetti barsiisne wal bukkee qabannee otoo finnee nama iddoo baay'ee ga'uu dandeenyudha nuti. Jechi dhaamsi koo kanuma isiniin jedha. Furtuu koo galatoomii irra deebi'uudhaan baga gammaddee Waaqayyo baraaf jireenya keessiif haa eebbisu. Hundumti keenya keessan immoo hordoftoonni furtuu dhalootaati hundi keessan galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Baay'een isin kabajaa, baay'een isin jaaladha. Nuuf jiraadha. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota furtuu dhaloota yookaan immoo dandeessuu yookaan immoo obsituu akkam jirtu nagaa keessanii annagaa guutuu irraa hafan qaba. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isa nagaa nu kennee nu gargaaree yeroof sa'aatii kanaan nu ga'e galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u jecha. Egaa har'a waan hin gara keessan dhufee fi obboleettiin keenya hojii kanatti dadhabdee itti dhamaatee akkuma maqaashii dandeessee akkuma maqaashii furtuu yookaan obsii yookaan immoo dandeessuudha jechuudha. Dhugaadha. Hojiin kun obsa barbaachisaa, danda'uu barbaachisaa. Kanaaf maqaa hundishuu maqaa addaati jechuudha. Baay'ee namatti tola jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kun itti dadhabdee ija isaa immoo firii isaa guyyaa 2 gidduutti deebi'eefii jira jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hundumti keessanuu galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Furtuu koo yookaan dandeessuu yookaan immoo obsituu keenya baga gammaddee baga Waaqayyo si gargaaree baga sadarkaa kanarraan si ga'eensiin jedha. Baay'ee itti dadhabdeetta. Nuffee otoo hin jedhin dugda duubatti hin deebi'e otoo hin jedhin egaa garuma fuulduraatti deemtee jabaattee kunoo sadarkaa kanarra ga'uu keetii fi baay'ee gammadeen jira jechuudha. Kanaaf viidiyoo gabaabduu ishee hojjechuu dhufee baga gammaddee siin jechuu jaaladha. Asumarraanis maaliif baay'oleen kan erganii achiin hafan baay'eetu jira. Kan immoo 2-3 dhufu deebuu didee jechuudha. 2-3 kan eegalan baay'eetu jira. Ati garuu guyyaa 2 gidduutti si deebi'e baay'ee gammadeen jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf egaa hundumtuu yeroo isaa eegee hin hojjeta. Hundumtuu yeroo isaa eegeetu kan raawwatu jechuudha. Yeroo nuti murteessine yookaan immoo nuti qabanne osoo hin taane guyyaa Waaqayyo jedhe guyyaa uumaan keenya jedhe qofatu ta'a jechuudha. Gaafa sanarraa daqiiqaan tokko otoo hin hir'atiin galma ga'ama jechuudha. Kanaaf galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Baga gammaddee siin jechuu jaaladha. Egaa hordoftoonni ishee jalaa hundumti keessanuu baga gammaddanii dhugaa Rabbii baay'ee nutti tolee jira jechuudha. Egaa akkasitti itti dadhabanii yeroo firii isaa ijaan arganii baay'ee namatti tola. Warra gara gadii jirus immoo jabina ta'a jechuudha. Kanaaf baay'ee gammadeen jira. Isinis immoo baga gammaddan isiniin jechuun jaaladha. Asirratti aansuudhaan immoo furtuu dhalootaa yookaan immoo furtuu jechuun imtiyyuu wanti tokko qulfii barbaada jechuudha. Makiinaa tokko banuudhaaf yookaan immoo mana tokko banuudhaaf furtuu qulfii barbaada jechuudha. Maqaan ishii maqaa ajaa'ibaatidha. Furtuu dhalootaa yookaan immoo dandeessuu yookaan obsituudha. Egaa waan gaarii hojjetanii dhaloota biraan akka gahan immoo abdii qabna. Furtuu dhaloota abbaa manaa ishee wajjiniin jechuudha. Wanta dhalootaaf ta'u wanta ija qabu tokko nu biraan akka gahan abdiidhaan isaan eegganna jechuudha. Isinis immoo Waaqayyoodhaa gaditti Waaqayyo sinaa eebbisu isiniin jechuu jaaladha. Inni duraa Waaqayyo haa eebbifamu. Lammatatti immoo waliin jabaattanii wal qabattanii gara fuulduraatti adeemna jettanii karoora keessan irratti immoo Waaqayyoon kadhattanii Waaqayyo immoo galamaan isinii ga'ee jira. Baga gammaddan isin lachan keessanuu isiniin jedha. Asumarraanis immoo egaa hundumti keessan immoo akka dugda duubatti hin deebine hojiin kun baay'ee tokko egaa nama dadhabsiisa jechuudha. Mana namaa keessatti hojii isaanii jedhee hojii kana jedhee egaa hin argitu. Sa'aatii kana guuttachuudhaaf bu'aa bahii baay'eetu jira. Dadhabbii baay'eetu jira jechuudha. Waan baay'eetti sin dadhabsiisatti kaffaltu jechuudha. Kanaaf dugda duubatti hin deebinaa daraa keessanii warri gana jirtan jechuudha.
kuno yeroo buleettiin keenya kuno ija isaa argitee jirti. Yeroo isheen ija isaa argitee jirtu immoo anis achi ga'uun qaba jedhaati fuulduratti deemaa malee duubatti hin deeminaa isiniin jedha. Warri haalli hojii kanaa isiniif hin galle kuno warri barsiisota baay'ee qabna. Fakkeenya yoo isinii kaasee Abdullaab kuni tokko tokkoon ija ishiitiin hin barsiisa jechuudha. Ichi jala deemtanii ilaaltanii ofis hin fayyaddu isas hin fayyaddu jechuudha. Inni otoo hin qusatiin beekumsa isaarraa dhalootaaf ta'a jira jechuudha. Ofis ija godhatee ijas immoo kuno horataa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi isuma jalaa ilaalanii warri sadarkaa ija godhachuurra gahan baay'eetu jiru jechuudha. Asumarraanis immoo baay'een isa galateeffadha. Abdullaab galatoomi fakkaattonni isaa fi ati jechuudha. Guddaa tokko galatoomsiin jechuun jaaladha. Egaa wanti kun yoo itti dadhabani waan itti dadhaban sana inumarraa argatama. Kanaafiyyuu kan immoo barbaacha dhumne hin argitu biyya ormaa keessatti birriidhuma jechuudha mitire hojjennee arganne gara fuulduraatti adeemnaa jenneetudha malee zim jennee miti kan dhumne ji'a ji'aan waa argachaa jirra hundumti keenyayyuu. Kunis immoo hojiin kunis immoo yoo itti dadhabne yoo hojjenne waa irraan dhabnu isa jedhamu sanadha. Kan hojiin namaan kophaa nama dadhabsiisa. Hojiin kun immoo kophaa nama dadhabsiisa. Kanaafiyyuu na dadhabsiisee otoo hin jedhin gara fuulduraatti na gargaara harka na qaba jedhaati abdii godhadhaati deemaa jechuudha. Fuulduratti malee duubatti akka hin deebine asumaan dhaamsa kooti. Waaqayyo hunduma keessa na gargaaru isiniin jechuun jaaladha. Egaa furtuu ammas ittiin deebi'a. Baga gammaddii baga waaqayyo si gargaare siin jedha. Faarfannaa keessa godhe tokkoon si faarfadha somaanis. Gidduma dhiibanii asii ol ba'uu gaafa yeroon ga'ee harkis gadi qabee nama hin danda'u. Amma yeroon ga'uutti balballi cuufamee nama rakkisaa. Gaafa yeroon ga'ee balbala cuufamaa bana harkisaa. 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 Ameen. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo isa silaa cufame yookiin immoo hafe isa jedhamu sana hin banaa jechuudha. Inna baay'ee tokko gammadee jira. Maaliif nuti hin yaadna kan murteessu garuu waaqayyoodha. Egaa wanta nuti yaadnu tokko yaada malee hin yaadda'in ayyoodha sagalee waaqayyoo. Kanaaf nuti hin yaadna fuulduratti deemna jenna waan akkasii godhanna jenna garuu hin yaadna yaadadha malee kuni ofii keenya waan godhu tokkollee hin jiru. Kan godhu isa nu uume qofa jechuudha. Guyyaa qaba jechuudha. Yeroo qaba guyyaa qaba sa'aatii qaba sa'aatii sana keessaa immoo daqiiqaan otoo hin irratiin hinuma ta'a jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti jabaattanii akka deemtan dhaamsa kooti irra deddeebi'ee isinitti himaa jira. Egaa baga waaqayyo si gargaare jechuu jaaladha. Viidiyoo gabaabduudha kan hin waraabu hin dheeressu jechuudha. Hundumti keessanuu galatoomaa isiniin jechuu jaaladha. Galgala kana immoo guyyaa itti galateeffatutu jira jechuudha. Galateeffannaa hundumti keenyayyuu gara mana ishee akka deemnu egaa kabajaan isin gaafadheen jira. Galgala sa'aatii 2 irratti jechuudha akka Itoophiyaatti gara mana furtuu dhaloota akka deemtan abdiin qaba. Maaliif isheenis isin galateeffatti waaqayyoodhaa gaditti nutis immoo baga gammaddee baga ittiin si ga'ee baga firii ija keetii argattee gara fuulduraatti immoo waaqayyo si haa gargaaru jennee eebbisnee waan hundumasaa egaa nama waan tokko eebbisuu dhaqxanii wanta fudhattanii deemtan hin beektu akka irraa namni isiniin jedha. Waan tokko argatti qabadha. Warri farsoo na qubattan farsoo warri waan lallaafaa kanas warri immoo waan isin kuffisiisu immoo wanti nettanii fudhadhaa dhaqaa koottaan isiniin jedha. Achis jira garuu wanti barbaadan jira. Egaa waan tokko eebbadha waan ta'eef harka duwwaa hin naqamu. Kanaaf kana isiniin jedha akka irraa nafne dhaqneetu gammachiifnaa dhaqneetu ofii keenyaafis immoo gammannaa isiniin jedha. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa kana fakkaata
waan na faana turtaniif galatooma eebbifama.